Okay, today let us see expanded program on immunization. Waa'ee kittibaatiidhaan ilaalla. Sagantaa babal'insa kittibaatiidhaa yookaan talaalliidhaan ilaalla. Expanded program on immunization sagantaan babal'insa talaalliidhaa kuni EPI jaaniini. It is launched in 1974 by World Health Organization. Dhaabbanni fayyaa addunyaadha. Isa kana bara 1974 imaammata godhee baase. Ethiopia Health Policy had given emphasis to prevention and control of major communicable diseases. Imaammanni fayyaadhaa kan Itoophiyaadha. Ittisaa fi to'annoo dhukkuboota daddabranii irratti xiyyeeffannaa godhuudhaan akka Itoophiyaatti EPI'n kun bara 1980 keessa kan eegalame. EPI'n kun kaayyoon EPI kana objectiviin isaa to reduce mortality and morbidity in children. Du'aatiidhaa fi qaama hir'achuu ijoolleedhaa kan hir'isuudhaa fi from EPI target disease dhukkuboota talaalliidhaan ittifamuu danda'an through immunization of all children under age of 1 year. Ijoollee amma tokko gadi hunda talaallii kennuudhaan dhukkuboota kana hir'isuudha kaayyoon. Target disease'n dhukkuboonni vaccine preventable disease jedhaman inni tokkoffaa measles, shifteedha, tetanus, pertussis yookaan whooping cough yookaan qaqqee, polio, diphtheria, TB, hepatitis B, Haemophilus influenza type B dhaa fi rotavirus dhukkuboonni irratti xiyyeeffatanii hojjechuu jiran dhukkuboota kurnan kana target groupiin gareeleen xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu jiru all under 1 year childrenidha. Ijoollee amma tokko gadiitii fi woman of child bearing age dubartoota sadarkaa ulfaa'uudhaa yookaan immoo sadarkaa daa'ima baadhachuu irra jiran kanaaf talaalliin kan kennamtuu fi jalqaba wanni nuti ilaallu pooliyoodha. Poliomyelitis jechuun acute viral diseaseedha. Dhukkuba vaayirasiidhaan dhufu ta'ee hammeenyi isaa from apparent infection to paralytic disease. Dhukkuba sirra mul'isuu irraa kaasee hanga nama laamsheessuutti kan gahu pooliyoon kun. WHO recommends that akka dhaabbanni fayyaa addunyaadhaa gorsetti all children less than 5 years of age should receive OPV. OPV oral polio vaccine kittibaatii yookaan talaallii pooliyoodhaa ijoollee nama 5 gadii hundi fudhachuu qabdi jedhan. Whenever case of suspected polio is detected, yerooniif keeziin pooliyoodhaa shakkamte hunda all children less than 5 years of age ijoollee nama 5 gadii taate hundinuu living in vicinity of case should receive 1 dose of OPV. Osuma duraan fudhattee jirtu bakka keeziin pooliyoodhaatti haate keessa daa'ima nama 5 gadii warreen jiraatan doozii takka fudhachuu qaban. Pooliyoo vaasiniin kun OPV jaaniin maqaan isaa oral polio vaccine jechuudha. Made from leaf attenuated polio virus. Vaayirasii irraa polio vaayirasii sanirraa jirtummaan fuudhamte. Leaf attenuated jechuun ta lubbuu qabdu jechuudha. Administered orally as liquid akka dhangalaatti afaaniin fudhatamte. OPV'n kun talaalliin tun most sensitive to heat oowwan dandeessu ni duuti. It is not damaged by freezing. Yoo qabbaneessan garuu qabbana keessa yoo kaayan cabbii keessatti hin baddu. The first vaccine should not be refrozen or used. If vaccine vial monitoring indicates that vaccine is at discard point. Vaccine vial monitoring jechuun gara fuulduraa jiranii ilaalla. Talaalliin tun fayyaa qabdi moo qabduu kan itti ilaalan. Yoo inni sun yeroon isaa irra dabru agarsiise. Vaasinii tana qabbaneessaa ooltuus cabbii keessa kaayaa ooltuus
bu'aan buusu. Kanaafuu ittiin fayyadamnu jechuudha. OPV'n bifa dhangala'aatiin jirti jedhe. Dooziin ishii dirooppii 2 hanga 3 wanni ijoollee afaan buusan. Rootiin inni ittiin kennamu oraalidha. Pooliyoo afaaniin kennanii. Umriin inni itti kennamu umriin isaa pooliyoo 0 at barsi. Gaafa dhalatte guyyaa dhalatte sanii pooliyoo 0 fudhatti. Maaksimaamii yoo fudhachuu baatte pooliyoo 0 kana 40 days after delivery. Eega dhalattee guyyaa 14tti fudhachuu qabdi. Yoo achi bira hafte hin fudhattu. Pooliyoo 1 waggaa 7 6ffaa geessee fudhatti. Pooliyoo 2 7 10ffaarra fudhatti. Pooliyoo 3 7 14rra fudhatti. San booda injekshiniidhaan fudhatti. Pooliyoo tana. Talaalliin lammaffaadhaa miizilii. Miizilii jechuun shiftee jechuudha. It is highly contagious acute viral disease. Dhukkuboota vaayirasiidhaan dhufan tahee baay'ee kan daddabru isa kana. Characterized by mallattoon isaa fiivarii qaba, layitaa qaba, raniinoos qaba, funyaan keessaa waayatu yaa'a, kaafii qaba, irritabilitii qaba, ni walwaalatti ijoolleen qufaallee qabdi, konjaktiivaayitasii qaba, ija tana ni diddiimeessa, maakuloo poopulaar raashii qabdi. Maakuloo poopulaar raashii jechuun waan akka finniisaa tusheef ja'anii kanaaf maqaasaa shiftee ja'aniini. Appearing over period of 3 days qabamtee guyyaa 3 keessatti irra mul'atti mallattoon tun. Miiziliin kun highly contagious diseaseedha jennee dhukkuba hedduu daddabruu jennee vaayirasiidhaan dhufa. Du'aatiin sababa kanaan dhuftu tilmaamaan around 100,022 disease from measles in 2012 bara 2012 keessa ragaan akka mul'isutti ijoollee toora 122,000tu sababa isaatiin ture. Vaccination is lead to talaalliin tun eegaltee garuu 78% drooppii dhuftee jirti. Parsantii 78 du'aatiin ijoollee tun gad irrattee jirti. Since naannawa bara 2000tti greater than 1 billion children in high risk country ijoolleen biiliyoona takka ol tahan warreen naannawa shifteen tun ittiin haati ja'aman keessa jiraatan vaccinated via mass vaccination campaign duula talaallii shiftee kanaan talaalamanii jiran. Vaccine is often combined with rubella or mumps. Talaalliin tun irra hedduu talaallii biraatii wajjin walitti dabalamtee kennamti. Rubellaa fa'aa, mampsii fa'aa, dhukkuba boqoo tana jala namni dhiiteessu sanfaadhaan wajjin kennamti. Measles vacciniin kun talaalliin tun akkamitti tolfamte? Live attenuatedidha. Measles vaayirasii irraa jirtummaan isii fuudhamte. It is freeze dried powdered. Dhukkee ficaa goggoifamte tanammoo qabbaneessuu barbaaddu. Which must be reconstituted before use. Itti fayyadamuun dura bulbuluu barbaaddi. Waatti solution itti naqanii. Reconstitution is only with diluent from manufacture. Kani warshaan isii tanaan bulbulaa jiru waliin baase malee akkanuma dhangala'aa biraatiin hin bulbulan. It can be safely frozen. Inni talaalliin miiziliidhaa kun cabbeessuu barbaaddi. Refrozen any number of times without damage. Yeroo hedduurra deebi'anii cabbeessaa oolaniis hin miidhamtu. Garuu daayilentiin sun bishaan isii ittiin bulbulan suni must never be frozen. Sun cabbaa'uu hin qabu. After reconstitution eega bishaan saniin itti naqxee bulbultee booda the vaccine become very heat sensitive. Talaalliin tun oowwan dandeessu. Oowwa ofitti argatti. Kanaaf dafteeti dandeettii isiisan dhabdi. Rapid loss of potency waan qabduuf it must be used within 6 hours. Egaa bulbulamtee sa'aatii 6 keessatti itti fayyadamuu qaban. Yookiin kan sa'a 6 irra dabarraa ni darban.
Misil vaasiniin kun dooziin isaa ml duwwaa tuqaa shanii wanni yeroo takka fudhata. Isaan fudhatan ruutiin sabkutaanosiidha lilmiidhaan fudhatanii umrii tamii fudhatan. Daa'imni at 9 months yookaan baatii 9 keessa fudhatti. Saayitiin isiin ittiin fudhattu left upper arm harka bitaa kanarra irree tana gama olii jechuudha. Deltoidii kan. Inni sadaffaan neonatal tetanus. Neonatal tetanus jechuun tetanusii ijoollummaa keessa nama qabu. Neurological disease dha tetanusiin kun dhukkuba sammuuti, dhukkuba narviiti. Amalli isaa boquu nama jallisa. Rigidity and convulsive spasm qaba. Skeletal muscle kana duubatti akkanatti goggogsee hafa. Dankar jaaniin. Maaltu akkas godhaa? Summii baakteeriyaa saniiti. Bacterial toxin. It is a result from failure to protect mother with anti-tetanus immunization. Sababni inni hundirraa dhufu tokkoffaa haadha santuu tiitiin fudhatiin talaallii teetaanasiidhaa sana haadhaatuun fudhatiin taak. Kan lammaffaadhaa lack of hygiene during delivery. Hoggaa deessu sanii qulqullinaan hin ta'in jechuun ogeessa deessise santuu sterile technique hin fayyadamin. Takka immoo after delivery eega deessee booda handhuura mucaa fa'aa irratti waa diddiban waan akka faltii fa'aa dhoqqee fa'aa irratti diddiban achirraatti dhufuu danda'a neonatal tetanusiin. Tetanusis causein isa kanaa baakteeriyaadha. Bacterium that grow in absence of oxygen. Baakteeriyaa bakka oksijiniin hin jirretti guddachuu danda'uun dhufa. Produce toxin which can cause serious complication. Summiin baakteeriyaan sun gallakkisu complication hamaa fida namallee ajjeesuu danda'a. Wanni ittisaniin prevented with tetanus toxoid containing vaccine. Talaallii tetanus toxoidii qaban warra summii sanii qabduuni ittifama. Vaccine is introduced 103 countries by end of 2012. Bara 2012tti biyyoota 103 keessa seenee jira talaalliin kuni. Tajaajila yookaan immoo sagantaa maternal and neonatal tetanus elimination jedhamtu dhabamsiisa tetanusii haadholee fi daa'immanii tajaajilu UNICEFiin WHOdhaan waliin ta'uudhaan bara 1999tti hojiirra oole. Bara 2000 hanga 2013 gidduutti tetanusiin kun biyyoota 34 keessaa dhabamee jira. Biyyoonni sun ofii yaadan jechuudha. Inni itti aansinee ilaallu talaalliin ka dipteeriyaati. Dipteeriyaa jechuun dhukkuba baakteeriyaadhaan dhufu tahee kan toonsilii fi farnaksiidhaa fi noozii nama miidha. Liqimsituu tanaa fi waan laagaa jaanii kan namarraa muran sanfaa fi funyaan kana fa'aa kan nama miidhuun dipteeriyaa jaaniini. Inni kun baakteeriyaa Corynebacterium diphtheriae jedhamuun dhufu. Baakteeriyaan kun gram positiiviidha. Sanyiinsaa sheeppiinsaa roodiidha. Boca ulee fakkaata. Corynebacterium diphtheriae kun. It affects all ages. Nama umrii hundaa miidhuu danda'a garuu most often irra caalatti unimmunized children ijoolleen talaalamiin barbaada. Transmission isaa akkamitti daddabra baakteeriyaan kun dropletidha. Yeroo daa'imni sun qufaatu takka haxxifatu waan si keessa buusan yookaan close physical contact dhiheenya wal tuttuquudhaan. Diphtheria toxoides amma talaalliin isa kanaa teetaanasii fi partuusisiidhaan wajjin walitti dabalameeti DPT jedhaniin tajaajila babal'insa sagantaa kittibaatiidhaa kana keessatti paartii tokko godhanii immunizationii keessatti bara 1974 dabalame inni kun DPT jedhamee. Inni biraa pertuusisidha. Pertussis jechuun whooping cough qaqqee jechuudha. It is acute bacterial disease dha kunis. Dhukkuba baakteeriyaadhaan dhufu taatee respiratory tract sirna argansuudhaa kana
nama miidhaa, intensi kaafiidha qaba. Qufaa jabaadha qaba. Sometimes with forceful inspiratory gasp. Qilleensallee baafachuu hanga dadhabsiisutti qufaa malee hafuura baafachuutti hin dhiisu. And absence of fever, hoarseness and sore throat. Pertussis bakkeen kun mallattoolee kana qabu. Laayitaadhaa fi sagalee hasaasisuu fi lubbuu fa'aa dhukkubsuu, laagaa keessa fa'aa dhukkubsuu hin qabu pertussisiin. Numa qufaa isa malee. Koosiin isa kanaa highly contagious pertussisiin. Respiratory disease Bortella pertussis kan jedhamuun dhufa. Inni kun known for uncontrollable and violent coughing qaba. Wanni inni beekamuun qufaa to'achuu hin dandeenye humna namaatii ol ta'u. Which often make it hard to breathe. Hafuurallee baafachuu akkasitti hin dhiifne. Deep breath after fit of cough result in whooping sound. Hoggaa qufa'ee hafuura niin fudhadha yeroo jiru itti rakkata. Kanaaf whooping jedhanii. Bara 2008 keessa about 82% of all infants worldwide receive 3 doses of pertussis vaccine. Parsantiin 82 ijoollee addunyaarra jirtu tun doozii 3 kittibaatii tana fudhattee jirti bara kana keessa akka WHO lafa kaa'etti. Inni biraa hepatitis B'dha. Hepatitis B jechuun vaayirasii tiruu infileem nama gootu type B'dha. Amalli isii tanaa maali? Kaaraakteristikiinsi loss of appetite, nyaata nama dhoorkitu, nyaata nama jibbisiisu, weakness nama laaffisu, nausea fi vomiting nama lollonchisuu fi nama haqqisiisu, abdominal pain garaa nama dhukkubsuu fi jaawundisi. Jaawundisi jechuun gogaadhaa fi akkasumas ijjituun bakki adiin sun nama biica keelloo nama ta'u. And the symptom last for several weeks. Mallattoon tuni torbaanota hedduudhaaf namarra turu. Hepatitis B kun vaayirasiidhaan dhufa. Viral infections that attack liver. Infectionii dhukkuba sababa vaayirasiitiin dhufu tahee kan tiruu nama hubu. Akkamitti daddabra transmission isaa? Contact with blood. Dhiigaa wajji wal tuquudhaan. Other body fluid of infected person. Dhangala'aa nama dhukkuba kana qabu irraa bahe kan biraa tuquudhaan. Sababa isa kanaatiin nama hangam takkaa qabaman? More than 350 million people worldwide. Uummata addunyaarra jiran kana keessaa miiliyoona 350tu qaba. Can cause chronic infection. Vaayirasiin kun dhukkuba cimaa namatti ta'uu dandeessi. Liver cancer illee, kaansarii tiruullee ta'uu dandeessi. Garuu oduun gammachiisaan jirtu maali? Preventable with hepatitis B vaccine. Kittibaatii tanaan ittifamuu danda'a. Inni itti aanu Haemophilus influenza type B'dha. Haemophilus influenza type B kuni responsible for 90% of serious infection. Dhukkuboota ciccimaa warreen fiduu danda'an keessaa parsantii 90 bacterial meningitis fi pneumonia fa'aa fiduu danda'u isa kana. Bakteeriyaan. Haemophilus influenza type B kuni bakki inni miidhu epiglottii fa'a. Bakka nyaataa fi qilleensitti garagara godhu. Epiglottitis fida. Bakka san infileem godhe. Septicemia fida. Septicemia jechuun septic shock dhiiga keessatti summii gadhiisu bakteeriyaan kun. Septic arteritis inflammationii humna bakka jointiin jirtu sanirra infileem godhu sababa bakteeriyaatiin. Haemophilus influenza type B kuni bacteria that cause severe pneumonia. Bacteria pneumonia cimaa nama fidu, michiisuun cimaa nama fidu sani. Fi meningitis inflammation meningii membrane sammuu haguugee jiru kan. Other invasive diseases almost exclusively in children under 5. Ijoollee amma 5 gadii irratti baay'inaan beekamaan isa kana. Akkamitti daddabra? Transmitted via respiratory tract. Karaa qilleensaatiin daddabra. From infected to susceptible individual. Nama dhukkubsate sanirra
nama kittibaatiin fudhanitinitti. Maaliin ittifna isa kana prevented with HIV Haemophilus influenza type B vaasiniidhaan ittifama. WHO recommended akka WHO lafa kaayetti gorsatti conjugate vaccine to be included in all routine infant immunization program. Sagantaa talaallii daa'immanii hunda keessatti inni kun akka dabalamu ajajanii jiran yookaan gorsanii jiran. Inni biraa peentaa jaaniin. Peentaa jechuun 5 jechuudha. Talaallii asii achi ilaalle kana bakka takkatti. It is liquid vaccine. Talaallii bifa dhangala'aatiin qophoofteeti administered deep intramuscular injection IM degree 90 diramti. The vaccine is heat sensitive. Talaalliin tun oowwan dandeessu. Immediately destroyed by freezing. Ammas yoo cabbii keesses darteeffatti. Oowwaas hin dandeessu jenni. Cabbiidhaas hin dandeessu jenni. Eessa jidduu kaayamti. Freezing temperature is approximately -3 degree centigrade. Yochi gahe freeze ta'e jaaniin. So storage temperature should never be less than 0. 0 dhaa gakkutuun qabu. Achirra taa'uu qaba jechuudha. Oowwaas hin dandeessu. Cabbaa'uudhaas hin dandeessu. Peentaa kan jenneen talaallii 5 walirra qabdi. Eenyufaa dipteeriyaa, pertussis, teetaanus, Haemophilus influenza type B dhaa fi hepatitis B kanaan walitti isaan 5 kun peentaa jaaniin. Peentaan kun bifti inni itti qophaa'u dhangala'aadha jenna liquidiidha. Dooziin isaa ml 5 wanni bakka takka fudhata. Rootiin inni ittiin kennamu eessa jenne IM dha. Intramusculaarii kennama. Umriin itti fudhatanoo peentawaanii 7-6 fudhatan. Peentawaanii dhugaa 7-6 geesse. Peentaa 2 7-10 irratti. Peentaa 3 7-14 irratti. Saayitiin ijoollee tanaa diranee isaa outer mid taa'edha. Ala tafatanarraa gara alaatti diraniif miila kanarra jechuudha. Because risk of sciatic injury sciatic nerviin kun waan gara duubaa saniin jiru tafatana gara duraa kanarraan diraniif jechuudha. Outer mid taa'edha. Inni itti aanu nimooniyaadha. Nimooniyaa jechuun gaa bichii sombaa jechuudha. Acute respiratory infection that affect lung. Dhukkuba sirna hargansuudhaa ta'ee kan somba miidhuudha. Wanni inni dhufuun waa garagaraatiin dhufuu danda'a. Vaayirasiin dhufuu danda'a. Baakteeriyaadhaa fi fangasiin illee dhufuu danda'a. Leading cause of disease in children. Akka addunyaatti wanni ijoollee ajjeesuudhaan beekamu dhukkuba kana. Kill estimate 1.1 million children under 5 annually. Amatatti ijoollee ama 5 gadi miiliyoona takka tuqaa takka ajjeesa amatatti. Jechuun du'aatii ijoolleedhaa addunyaarra jirtu keessaa parsantiin 18 nimooniyaan duuti jechuudha. Du'aatiin isaa kun more than deaths, AIDS, malaria and TB combined. Du'aatii sababa 3 kanaan dhuftu ta AIDSiin dhuftu, ta malaariyaa, ta TB walitti daballee ta nimooniyaatiin waliin qixxaattu jechuun nimooniyaa irraa oli jechuudha. Common typein nimooniyaa kana fiddu baakteeriyaa Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza type B dhaa fi respiratory syncytial virus dhaa fi pneumocystis jirovecii jaaniin kun fangasiidha. Syncytial virus ammoo kun vaayirasiidha. Kun baakteeriyaadha. Amma gaa nimooniyaan amatatti miiliyoona takka tuqaa 4 ajjeesa jennu. Nimooniyaa kooziin parsantii 18 du'aatii addunyaarra jirtu keessa akka ijoolleedhaa sababa isaatiin jenne. Pneumococcal vaccine fudhachuudhaan in 40 low income country will prevent up to 7 million deaths by 2030. Bara 2030tti talaallii tana kennuudhaan ijoollee miiliyoona 7 du'aatirraa hambisuudha kaayyuun WHOdha. Inni biraa rootaa vaayirasiidha. Rootaa vaayirasii jechuun
Most common cause of severe diarrheal disease. Addunyaa irratti ijoollee albaasuudha, ijoollee yaasuudha, garaa yaasaa cimaa sababa vaayirasiitiin dhufu dhukkuba yaasaa qabu beekamaan isaa kana ijoollee irratti. Nearly addunyaa irratti keezii biiliyoona takka tuqaa torbaatiitu amatatti dhufu sababa isa kanaatiin. Diarrheal disease is second leading cause of death. Ijoollee amma 5 gadii irratti tokkoffaan nimooniyaa jedhu, lammaffaan diarrheal disease ijoollee ajjeesu. Jechuun waggaatti 760 olii du'e. Significant proportion of disease from rotavirus can be prevented. Talaallii kanaa wajjin safe drinking water bishaan qulqulluu dhuguudhaa fi adequate sanitation qulqullina dhuunfaadhaatii fi naannoo eeggachuun talaallii kana cinatti ittisaaf baay'ee barbaachisaadha. WHO recommends rotavirus to be included in all national immunization program. Talaallii biyyoolessaa keessatti akka dabalamtu kanaas gorsee jira. Inni itti aansinee ilaallu TB. Tuberculosis jechuun TBdha. Chronic mycobacterial disease. Dhukkuba sababa mycobacterium tuberculosis jedhamuun. Wide variety of clinical forms of pulmonary TB being predominant. Mallattoolee sombaa pulmonary TB dhaatiitu irra injifate malee TB'n ka qaama biraallee ni jira jechuu asirraa si gala. BCG dhaa jira. BCG jechuun Bacillus calmette guuriin jedhaniin gabaa jeetan leaf bacterial vaccinidha. Talaallii baakteeriyaa lubbuu qaburraa tolfamte kan TB dhaa jechuudha. Talaallii TB kennamtu BCG. It is freeze dried powder. Dhukkee goggoifamte cabbeessa which must be reconstituted. Itti fayyadamuudhaan dura bulbuluu barbaachisa. Reconstitution is only with diluent from manufacture of vaccine use. Kani warshaan yeroo qopheessu kanaan bulbulamuu jedhame qofaan bulbulamuu qabu. Administration isaa bakki inni kennamuun intradermalidha. Goguma kana jala kennama. Dry frozen vaccine retain potency for long time if stored under frozen condition. Yoo aduu baasuu baatanii cabbii keessa kaan yeroo dheeraadhaaf turuu dandeessu. But it is readily destroyed by sunlight. Ifa aduutti baanaan akkasuma baddi. Ifa aduu hin dandeessu jechuudha. The vaccine is not damaged by freezing. Qabbaneessuudhaan yookaan cabbii godhuudhaan hin baddu talaalliin tun. Can be frozen and refrozen without damage. Irra deebitee cabbooytee ammaas cabbii taatii osoo hin badne. Diluents must never be frozen. Wanni ittiin bulbulamu sun ammoo garuu cabbaa'uu hin qabdu. After reconstitution, eega isii sana bulbultee booda the vaccine is rapidly lost potency. Humna dhabdi ishiin. Must be used within 6 hours. Sa'aatii 6 keessatti itti fayyadamuu qabdi. BCG'n kun dooziin isaa yoo ijoollee amma tokko gadii taate leezawwan jiridhaaf 0.05 ml diramti. Yoo amma tokko ol taate garuu ml duwwaa tuqaa takka. Rootiin isaa eessa jennee intradermalidha. Gogaa kana jala. Bakki umriin itti diramtu at barazii. Saayitiin isaa right deltoididha. Deltoid masilii kan irree tanarra jechuudha. Types of vaccine gosoonni kittibaatiidhaa tokkoffaa liivii. Liiv attenuated kan jaaniisu kan jechaan turre sun. Weakened microorganism. Microorganismii dadhabsiifame garuu lubbuu qabu. Contain live organism. Organismii lubbuu qabu keessa jira but weak to cause harm. Dhukkuba nama fidurra dadhaba. Warreen akkam fa'aadha BCG dhaa fi measles fi polio live attenuated jaanii. The organism is easily die if not stored and used carefully.
orgaanizimiin achi keessa jiru sun salphumatti du'a yoonii fi bakka sirriitti kuusuu baatanii sirnaan itti fayyadamuu baatan. Are not harmful or useless. Inni kun ka faayidaa hin qabne isii miti. Kan nama miidhuu isii miti. Dadhabsiifamee jira. But will die if strong light fell on them. Yoo ifaan kana itti ife ifni aduu duute jechuudha. Gosti talaalliidhaa lammaffaan kiildi maayikirooorgaanizimii ta duute diid orgaanizimiin ka keessa jirtu. Warreen akkasii eenyu fa'aadha? Itti pertusisii fa'aadha. Spoil less easily. Salphumatti qaamaa wajji wal baruudhaaf ajjeesanii duutuma san qaama namaa keessa kaayan. Pertusisii fa'a. Ta sadaffaa toksooidiidha. Summi. Are toxins that has been treated to destroy the toxin. Summii wal'aanamtee summummaan isii sun irraa badde garuu antijenik propertiin isaa qaama alummaa ta'uunsi kan irraa hin badin sanuma saniin toksooidii jaaniin. Fakkeenyi isii teetaanasii fi dipteeriyaa ama wajji wal barsiisan summii sana. API delivery strateegiin tooftaan itti talaallii tana nama dhaqqabsiisan tokko istaatikii. Istaatik jechuun rootiin aktiivitii godhanii dhaabbataadhaan buufatarraa yookaan keellaarraa kennuu jechuudha. Kan lammaffaa outreachidha. Outreach jechuun talaallii tana fudhatanii ijoolleedhaa fi daa'imman bakka isaan jiranitti itti geessudha. Immunization approach in which staff of health go out and administer vaccine. Yaa'anii takka deemanii talaallii tana haa kennan. Catchment area irra. Moobaayilii jira. Moobaayil jechuun ta wajji godaananii ni ta'u. Immunization approach only single dose vaccination. Talaallii doozii takka takka qofa takka miizilii fi BCG fa'aa warreen noomaadikii ta'an warreen tiifatee bulaa ta'an warreen amma guggudaanaa oolu epidemikii san weerarri isaa yeroo ka'e achitti geessanii kennuudhaaf. Ka biraa kaampeenii. Kaampeen jechuun duula. Duula talaallii jaanii ka deeman san. Immunization approach conducted by mobilizing the community. Hawaasa haasanii talaallii kennuufi jechuudha. Bifa duulaatiin. Use of combination vaccine. Talaallii hedduu bakka takkatti wajjin kennuun advantagein isaa maali? Tokkoffaa decrease number of injection required per visit. Deddeebi'anii hanga diratan san gadi xiqqeessu taaka. Lammaffaa number of needle and syringes reduced. Lakkoofsi lilmeedhaa dhiiboon baasiisuunis ni xiqqaata. Decrease in amount of space required for cold chain. Hanga firija keessaa fuudhanii bakka san geessanii fi transportationii isa barbaachisullee ni xiqqaata. Transportationii makiinaa amma barbaadaan oolan jechuudha. Asirratti wanni beekamuu qabu minimum interval for vaccine 7 kittibaatii tokkoo fi tokko jidduun 7. No maximum interval. Interrupted immunization schedule not start since there is no maximum interval. Bakka itti dhaabbatu hin qabu yoo hadda cite taate fakkeenyaaf peentaavaleentii fi pooliyoo fa'aa continue remaining dose doozii hafte sanii itti fufa. For those started later warreen turee eegaleef ammoo age of child is less than 6 weeks yoo taate umrii mucaa sanii 7 gadi yoo taate recommended antigenii wanni isaa kennamuu qabu BCG fi OPV. Age mucaa sanii 7 ol yoo taate BCG kennamaaf if not given previously kanaan dura yoon kennamin. OPV doozii 3 fi peentaa doozii 3 kanaa kennamaaf. Age of childin baatii 9 ol yoo taate garuu BCG ni kennamtiif if not given previously. OPV peentaadhaa fi miizil hanganaa kennamaaf yoo baatii 9 ol qotte. Inni itti aanu dubartoota kun amma talaallii dubartootaati. Dubartoota amma 15 irraa hanga 49 jidduu jiran TT fudhatan. Teetaanas toksooidii jechuudha. Dooziin TT fudhatan doozii 5tu fudhatama. Doozii tokkoffaa yoon fudhatanii
as a contact during pregnancy. Gaafuma jalqaba dhufan sanii gaafa ulfaa'anii si bira dhufan san kennitaafi. Doozii jalqabaati kenniteef kun guyyaan isiin irraa ittiftu hin jiru. Umarraan ittiftu qaamaa wajji wal barsiisu. TT2 deebii jettaan. Yoom deebiti? At least 4 week after TT1. Egaa TT1 fudhatte torbaan afuraffaa irratti baatii takka turte jechuudha. TT2 kana namni fudhate amma 3 irraa ittisa. TT3 deebiti. TT3 at least 6 months after TT2. Egaa TT2 fudhatte baatii 6 turtee dhufte. Kuni amma 5 ittisa TT3. TT4 no amma tokko booda egaa TT3 fudhatte amma tokko booda dhuftee fudhatte. Kuni amma 10 duration of protection isaa. TT5 ammoo TT4 booda amma tokko turtee dhuftee fudhatti life long dha kun umrii guutuu. If woman has given 3 dose of pentavalent vaccine amma dubartiin tuyyuu gaafa ijoollummaadha doozii 3 pentaa fudhattee jiraatti. Provide that written document of immunization available. Dokumentiin gaafa san isiin irra fudhatte yoo barreeffattee yoo harkaa qabaatte dose was given at right interval. Dooziin sun yeroo sirriirri yoo fudhattu taate pentavalentiin dooziin isiin fudhatte sadeen sun akka TT2tti lakkaa'amaa fi TT2 irraa ol eegalti jechuudha. Acceptable proof of immunization talaallii fudhate moo fudhannee waan ittiin mirkaneessan. Tokkoffaa BCG iskaarii godaannisa qabaachuu qaba. Namni BCG fudhate godaannisa harka bitaarraa qabaachuu qaba. Immunization kaardii qabaachuu qaba. Kaardii talaalliidhaaf. Side effect of vaccine talaallii tana rakkoo isii takka immoo side effectiin isiin qabdu BCG'n normal reaction qabdi jechuun is more ready bakka diramte sanii duchaa xiqqishoo ol baha diimtuu. Tender swelling about 10 mm. Dhiita yeroo qabatan dhukkubtuutu ta milimeetira 10 geessuutu bakka immunization itti kennamte sanirra after 2 week hanga torbaan lamaatiif karra turtu irratti uumamu. Iskaarii dhufa akkasumas godaannisa qabdi jechuun madooyiteeti godaannisuuti. Tiriitimantiin isaa haadha maal gorsita? Haadha daa'imni BCG fudhate advise mother not to put medicine on the sore. Madaa sanirra dawaan kaayin jettaan. It heals 2 up to 3 months. Baatii 2 hanga 3 jidduutti ishiifuu ni fayyiti. Leave scar booda godaannisaa hafa umarran kaayinii jettaan. Severe reaction yoo jiraate garuu deeper abscessifaa qabaatte madaan sun yoo guddoo taate inflammation fayyoodu dhuftee mudaamuttiin naanna'u san jirtu dhiitoo itti sababa maaliif? Tokkoffaa lack of sterility. Seetu yeroo jirtuuf san sterile technique fayyadamin si baakteeriyaatti naqe. Kan lammaffaa deep injection goote si fageessee diri. Kan sadaffaadhaa too large dose. Doozii hanga kennamtuu fi olitti naqxe. Kanaafuu isoniazid may be required. Isoniazid dawaa TB'dhaa sun barbaachisa sanfaa kennaniif. Pentavalentino. Pentano side effect inni qabu mild fever. Daayidaa salphaa qaba. Soreness of the injection site. Bakka jiran saniitu nama bilbila. Convulsion rare in case of pertussis. Yoo pertussisii faa daa'imni sun qabaate gaggabsuu illee danda'a. Kanaaf tiriitimantiin if mild fever and soreness yoo laayidaadhaa fi bilbiluu qabaatte haadhuma amansiifte reassure mother it will go away within 1 up to 3 days. Guyyaa tokko hanga 3 jidduutti irraa baddi. Kanaafuu tun rakkoon qabdu jettaan. Yoo absasii qabaatte garuu madaa guddoo ta'a dhiituuti. Warmi kompireesii waan uwwituuf har'a kaa'u. Systemic antibiotikii dawaa antibiotikii afaaniin kennuu fi if not resolved yoo kana guutee irraa horamuu diddee itti sun akkanuma guddattee ta'e incision and drainage bakka isinirraa yaasu. If convulsion yoo gaggabde garuu do not give subsequent dose of pentavalent. Dooziitti aantu hin kennituuf. Yoo kanattuu gaggabde
talamaffaatti hin kennitu. Pooliyoon side effect hin qabdu. Teetaanas toksoidiin tiitiin side effectiin isiin qabdu peenii qabdi tokko. Dubartii san ni dhukkubsiti. Readiness and swelling at the injection site. Bakka saniin diimachuudhaaf ta'udha. Tiriitmentiin numa amansiisuudha bakka tonumaatii miti jettee it may stay for some day guyyaa muraasaaf sirra turtee achi booda sirraa baddi jettee amansiisu. Miziliin ijoolleen yoo talaallii mizilii fudhatte fever 5 up to 8 days qabdi. Guyyaa 5 hanga 8 laayidaa qabdi. Tiriitmentiin isii reassuranceedha bakka haadhuma amansiisu ton boodarraa kutti jettee. Contraindication of vaccine nama talaalliin hin kennamneef dhorkaawwan talaalliidhaati. Tokkoffaa peentaadha. Peentaan eenyuuf hin kennamne? Should not be given if child has developed severe reaction like shock. Yoo talaallii kanaan dura irratti daa'imni suniif wallaalte bakka gaggabde yookaan immoo anaphylactic reaction anaphylactic shock yoo kan mul'iftu taate hin kennituuf. Infant with clinical AIDS daa'imni immuniitiin isaa gabbuutuudha takkaa mallattoo immuniitiin isaa gabbu'uudha takkaa mallattoo AIDSidhaa daa'imni yoo qabaate BCG'n kennituuf. Maaliif BCG'n kun TB lubbuun jiru jennee kanaaf TB guddaa sanitti ta'a. Kanaaf hin kennine. Inni xumurarra laallu storage of vaccineedha. Akkamitti talaallii tana kuusanidha. Vaccine quickly become useless if left outside refrigerator for long. Firiijaa alatti yoo baate talaalliin tun daftee bu'aa dhabdi. Kanaafuu temperature firiija kana should be between 0 up to 80 degree. Degree centigrade duwwaarraa hanga 8 jidduu ta'uu qaba. In warm room vaccine will die. Mana oowwaa keessatti talaalli ni duuti. If worms has spoiled the vaccine talaalliin takka yoo oowwitu wilii cabbii keessee qabbaneessaa ooltus will not make it work again. Akka daleeduun taasisu qabbaneessaa ooltus takka tuyinaan. Live vaccine also die if antiseptic touch them. Talaalliin lubbuu qabdu sun yoonii fi antiseptic solution farra baakteeriyaatiin xiqqishuma tuyite ni baddi. Kanaafuu hoggaa gubbaarraa hayxu willeesita gubbaa san lilmeedhaan bakka dirtu san hoggaaniif irraa hayxu antiseptikiin fayyadamtu bishaaniin irraa qubata water swaapii ta'uu qaba. Kabiraa good injection practice sirriitti diriirsa baruu jechuudha. Injection must be given safely and in perfect sterile manner. Adeemsa sterile teknikii fayyadamtee sirriitti diruudha. Lilmeen ati dirtuun taakkan auto disposable syringe. Syringe yeroo takka dirte qolloofamtu ta'uu qabdi. For all routine or supplementary immunization activity. Kadiramu hunda akkasitti diruu qabda. Lilmeen isaa auto disposable ta'uu qaba. Auto disposable jechuun it is syringe designed to be used only once. Syringe yeroo takka qofatti fayyadamuudhaaf tolfamte. Yeroo takka waan san push itti gaggoonaa wilii ol siin deebitu qolloofamte jechuudha. After injection eega dirtee booda lilmeen san throw in safety box. Ittiin deebisiin wanni san bulleessiisanii itti deebisan jiin harkasii dirti lilmeenii kanaafuu safety boxii keessa akkasuma qarasaniin keessa. Use disposable syringe. Disposable syringe fayyadamuu qabda. Syringe biraa jechuudha. And the needle to reconstitute each vaccine. Vaccinii kana bishaan sii waraabdee bulbuluudhaaf lilmee itti vaccinii dirtu san osoo hin tahin kabiraa disposable syringe fayyadamuu qabda. Prevent contamination of equipment and vaccine. Talaallii fi meeshaan sun akka hin faalamne eeguu qabda. Always pierce septum of multi-dose vial with sterile needle. Yeroo gubbaa isii san urtu steeraayiliidhaan uruu qabda lilmeedhaan. Malee kanumatti mukaa fi waan garteen bullee san irraa uruun barbaadin. Protect finger with small gauze. Yoo ampuulii irraa cabsuu barbaadde hoo akka harka qaruuraan sun sin murre goozii xiqqishoo fi xarran martee saniin cabsuu qabda.
Discard needles that has touched any non-sterile surface. Lilmee bakka qulqulluun ta'in tuyte hunda darbuu qabda. Prevent needle stick injury. Akkasiin dirree lilmee eeggachuu qabda. Anticipate and take measure to prevent sudden movement. Yeroo dirtu san daa'imni kasi duran utaallee kasi duran fifiine sirri qabachuu qabda. Akka innis eega dirtee fi eega dirtee booda akkasi duran fifiine. Do not recap needle after injection. Eega dirtee booda lilmee san fiinxasiisan kan irraa bante san ittiin deebisin. Collect used syringe and needle at point of use. Yeroo darbuu deemtu lilmee fuutee deemtee nichitiin darbin seefti booksii bira fiduu qabda. Yeroo bira fidde san bakkuma dirte san dhaabbattee keessa buusuu qabda. Deemuu hin qabdu. Irraa hafuu dandeessa. Seefti booksii hangam takka keessa buufta. Hanga inni 3-4 guutamutti malee hanga afaan gubbatti ol guutamu hin eegin. Do not overfill safety box. Do not release safety box. Gadi isin dhiisin achitti deemuu ni qabda bakkatti gubamtutti. Revised policy maal jedha imaammanni irra deebii haaromfame. Multi-dose viaalii. Viyaaliin qaruuraan kittibaatiin keessaa diramtu ta doozii hedduu fuutu. Warreen akka OPV TV, Pentaadhaa, TT'n from which one or more dose of vaccine have been removed. Yerooniif dooziin hedduun keessaa baafamte during immunization session may be used in subsequent immunization session for up to maximum 4 weeks. Torbaan afuriif teessee itti fayyadamuu ni danda'amti. Yoonii fi ulaagaa guutte jechuun ulaagaan isin guuttu tokkoffaa the expired date has not passed. Yoo guyyaan isin itti baddu gahuu baate. The vaccine are stored under appropriate cold chain. Bakka silaa kaayamuu qabdu firija sirrii keessa yoo kaa'amte jechuun digirii 2-8 giddu yoo taate. Aseptic technique has been used to withdraw all dose. Doozii hunda yeroo keessaa baaftu sterile technique fayyadamtee yoo baafte. Vaccine vial monitoringiin wanni talaallii tana eega irratti attached taatee jirtuu fi not reach discard point. Guyyaatti darba yoo gahuu baatte. Waa'ee vial monitoringiidhaa ni ilaalla. Islaayidii kanatti aanu. Kabiraa qajeelfamni maal jedha? BCG and measles once they reconstitute. Talaallii BCG fi measles yeroo takka bulbulaan vial of this vaccine must be discarded jedha. Yoggaa sa'aatiin 6 geesse keessaa dhumuu baatu darbamuu qaba jedha. Bade. Recommendation for diluent. Waan ittiin bulbulan sanima qajeelfamni isaa. Diluent should be shipped, stored and distributed together. Wajjin fe'amuu qaba, wajjin kuufamuu qaba, wajjin raabsamuu qaba. With vaccine vial they be used to reconstitute. Waan bulbulamuu deemuun sanii wajjin raabsamuu qaba. Diluent must not be frozen. Irra deebiin ammaas cabbeeffamuu qabu. They must be cooled below 80 degrees centigrade. Digirii 8 gaditti keessa kaayamuu qaba. Garuu osoo ittiin gooneen dura waggaatti godhuu deeman. Maaliif yoo oowwaa taate sudden change in temperature shockii fiduu danda'a. Vaasiniin sun yoo namaan ta'e. Kanaafuu qabbanaawaa ta'uu qaba. Malee cabbaa'uu hin qabu. Diluent from other types of vaccine or from manufacturer must not be used. Bishaan sterile waterii faa, distill waterii faa bishaan wanni bulbulaniin tokkuma jettee taaniin bulbuluun qabdu. Distilled water may not be used as substitute for diluent. Bakka buusuudhaaf jettee distill waterii faa NS faa waraabbattee ittiin bulbuluun qabdu. Dhorkaadha. Kabiraa cold chainidha. Cold chain jechuun malattiin qabbana keessa fidanii abbaa fudhatu saniin gahani. The system used for keeping and distributing vaccine in good condition. Haala gaarii keessatti eeguudhaaf raabsuudhaaf nama gargaarudha.
system of procedure, personnel and equipment is required to maintain basin at set temperature. Malli kun namaa fi meeshaa kana tempereechara mijataa keessatti geejjibuudhaaf, kuusuudhaaf, raabsuudhaaf from manufacture to site of vaccination bakkatti oomishame irraa kaasee hanga bakkatti kennamuutti malli inni keessa deemu kun cold chain jedhaniin. Vaccines are sensitive to heat and freezing. Talaalliin gariin oowwan dandeessu, gariin qabbanan dandeessu. Kanaafuu must be kept the correct temperature. Temperature sirrii keessa kaayamuu qabdi. From manufacture until they are used. Bakka oomishamte irraa kaasee hanga bakka itti fayyadamaniiti. Vaccine potency cannot be regained once it lost. Kana sammuu qabachuu qabdu. Talaalliin takka humnichisi eega buute, eega baddee booda humnan argattu deebite. Amma cold chain jechuun akkana. Karraa olii kun manufacture bakka itti tolfamte irraa kaasee national airport dhufti buufata xiyyaaraa achittis qabbanuma keessa jirti. Central vaccine store giddugala kuusaa kittibaatii dhufti. Achirraa ka naannoo dhufti regional store naannoo. Achirraa ka zooniidhaa dhufte ka godinaa. Sanirraa ka aanaadhaa dhufte takka immoo health center buufata fayyaa. Achirraa health post dhayte keellaa fayyaa. Achirraa eessa dhayte child and mother warra fudhachuu deemu san bira dhayte qabbanuma kana keessa cold chain jedhani. Material that is used in cold chains meeshaan yeroo kana nu barbaachisu tokkoffaa thermometer jiraachuu qabu. Kani oowwattiin safaru. Ice packing jiraachuu qabu bishaan cabbiisu. Vaccine carrier jiraachuu qaba kan kittibaatii san ittiin deeman. Cold boxing jiraachuu qaba. Sanduuqni guddaan. Refrigerator and freezer qabbaneessituun jechuun firiijni. Skilled human power namni barate jiraachuu qaba. Monitoring temperature of refrigerator should be checked and registered twice a day. Guyyatti yeroo lama laalamee galmeeffama temperature firiijii sanii. Dalaguu jiraaf ittiin jiru. Amma ice pack jechuun waan akkanaa kana bishaan itti guutameeti maddiin kaayama kittibaatii maddiidha. Boxii kan jennuun kana foam pad jaaniini ispoonjii keessa jira. Kittibaatiin akkana keessa kaayamti. Vaccine carrier kan fudhatanii ganda keessaan deeman sani. Inni bira refrigeratorii keessa firija keessa akkamitti daraaddaraniidha. Ammaas egaa bakka itti namni hedduu vaasiniin harkaafatu. Most sensitive irraa gara least sensitive akkana gadooti. Amma OPV eessa kaayanii gubbaa kana kaayan. Measles itti aansan. Yellow fever fi hepatitis B, inactivated polio vaccine kana kaayanii DPT asiin kaayanii BCG jalarra kaayamti jechuudha. Warreen most sensitive ta'an warreen qabbanan dandeenyu gubbaa kaayaniiti. Warreen kaan jala kaan tartiiba kanaan OPV gubbaadha BCG jala. Kabira handling of vaccine kittibaatii tana akkamii qaban. Do not keep vaccine too long in hand. Harka keetirra kittibaatii yeroo dheertuudhaaf hin tursiisin jedha. Takka use ice pack jedha. To put vaccine in between administration. Kennuudhaaf kennuu jidduu hanga kennituma kanaawu sanduuqa san keessa kaa'uu qabda malee lafan kaa'in jedha. Do not use vaccine after expired date. Eega guyyaan itti dabre ittiin fayyadamin. Cold box kan jaaniin sanduuqni guddaan sun insulated container. Containera waa qabbaneessu. Akka temperature qabbaneessu. Well lined with frozen ice pack. Hoggaa maddii san ice packiidhaan naqama. Cabbii san. Used for collecting large quantity of vaccine. Kittibaatii hedduu baadhachuudhaaf si gargaara. Store and transportiidhaaf. Wanniidhaan geejjibaan fuutee bakka biraa geessuudhaaf. Cold boxes store vaccine for 2 up to 7 days.
guyyaa 2 hanga 7 baasinii kana eeguu dandeetti baatii tana. Guyyaa 2 hanga 7 keessa turuu dandeessi. Baasiin keerariin kuni small quantity dha. Hammuma xiqqaa tokko kan fudhattee ganda keessaan deemtu sani. For example, facility and transport small quantity by motorcycle. Motorcycle lafaadhaan geessuudhaan. Takka bicycling, takka immoo miilaan. Baasiin carrier is help to store for only one day. Guyyaa tokko qofa tursiisuu danda'a. Maximum yoonii fi ulleen isaa sun cufaa taate sa'aatii 48 osoo irraan banan. Kabiraa ice pack jechuun waan akkamii filaatiidha. Iskeeriidha. Pilaastika iskeeriidha. Keessi isaa banaadha. Bishaaniin guutameeti firija keessa kaayamee cabbaa'u. Ice packing kun faayidaan isaa used to keep basin cool inside basin carrier or cold box. Takka basin carrier yookaan cold box keessatti talaalliin tun akka qabbanuutu taatee itti fuftu gargaara. Maddiidhaan kaayanii ishii talaallii jidduu guuran. Refrigerator jechuun firija jechuudha. Used for storing basin at right temperature. Temperature irra sirreessitee keessa kuusuudhaaf. Refrigeratorri kun akkam godheeti waa qabbaneessa. Keep cold air inside and prevent warm air from entering. Qabbana keessa dhorkeeti oowwaa seenuu dhorka. Warming jammaa asirratti of eeggannaan godhamuu qabdu. Never place food or drink in refrigerator with basin. Nyaataa fi dhugaatii hanaa qabbanaa'u jettee talaalleedhaan wayyiin firija keessan kaa'atiin jira. Baay'inaan warreen bakka firijaa jiran waan kana dalagani. Tanaa dhorkaadhaa beeku. Kanaafuu inni biraa VVM dha. Most important kana talaallii beektii jechuun waan kana yoo beektedha. Baasiin viyaal monitoring jaaniin. Inni kun iskeerii waan akka iskeeriidhaa takkaatu in circle sensitive to heat. Bifa geengoo fakkaatti geengoo san keessa roga afreedha. Oowwa kanaa fi sensitiiviidha. Oowwa kanaa jijjiira isiisan. VVM kun kalariin kun jijjiiramuun effects of heat and time lamaan kana oowwaa fi takka oowwaatu jijjiira yookaan immoo yeroo yeroon irra kuttees ni jijjiirama. Amma seera afur qabdi ishiin tun. Inner square is lighter than outer ring yoo taate squarein keessaa sun yoo ka'alaa kanarra hedduu ifaa qabaatte hedduurra mul'atte baasinii san itti fayyadamni jira. Yuusu baasin taakka. Inni lammaffaadha. Akkuma yeroon dabraa deemtu inner square is still lighter than outer ring yuusu baasin jira. Garuu hedduu sirriitti mul'attu ka keessaa sun ammallee keessaa mul'atti yeroo san fayyadamni jira. Yeroon discard pointiidhaa hoo yeroo tan yeroon ishii tana darban inner square is match color of outer ring yoo ka keessaatii fi ka alaa halluu ishii lachuutu wal fakkaate darbi jira baasinii san ittiin fayyadamin jira. Beyond the discard point bakka darbanii oluu ta'utti inner square is darker than basin outer ring. Yoonni fi geengoo sii ta'alaarra ta keessaa sun hedduurra gurraattomte bakka darbanii ol kuttee jira. Amma gaa ishiin wanni dubbachuu jiru waan kana. VVM jechuun waan qaruuraa tanarra jira kana. Halluun isiirra jirtu halluu akkanaa tana tagamanaa tana. Amma outer ringiin isii gurraattii sani. Inner ringiin taroowwa afreedhaa tun ammarra adiidhaami baasinii kanatti fayyadamta. Tuunoo tatti aantu tun ta keessaa sun xiqqishoorra aduma garuu wal fakkaachuuf deemti. Baasinii tana keessaa use baasin farasti jira. Isii tana dura fayyadami jira. Tana dura fayyadamti. Tun ammoo wal fakkaattee jirti. Do not use baasin. Tanatti hin fayyadamin jira. Tana hoo ta walakkaadhaa kanaatiitu irra gurraattoma. Tun beyond useidha. Kuniifuu bakka itti fayyadamanii ol kutteeru. VVM kun ampoolii irraas achi jira.
Iviyaalii gubbaadhaas gubbaa kana jira. Ta liquidii yoo taate immoo cinaa kanarraan jira. Asirra ilaalteeti beeyta jechuudha. Which vaccine is damaged by freezing? Gaaffii kana egaa heddumminaan CO irra jirtu. Talaallii kamtu qabbaneessuudhaan dura badaa? Sheek teestii goota akkana waliin lultee ilaaluu jechuudha. Kana waliin lultee yoonii ifaan sirri keessaan siin mul'ate sheek teestiin sirriidha jechuudha. Granular particle. If freezing has damaged penta or TT, sheek the passenger. Qabbanti tun balleessite moo balleessine pentaa yookaan fi TT waliin lultee ilaalta. Akkamitti waliin lulta? Immediately after shaking, if vaccine is smooth and cloudy for inspection. Hoggaa kana waliin lultee ilaalte akka duumessaa yoo fakkaatte if after 30 minutes it started to clear, daqiiqaa 30 booda qulqullaa'uu deebi'e. Qulqullaa'ee itti fayyadamee jira. Hin balleessine. If granular particles are seen after 30 minutes, daqiiqaa 30 booda yoo wanni akka firii irra mul'atte. If there is thick sedimentation, yoo akkasuma furdaa taate akkuma waliin lultee sanitti ittiin fayyadamee jira. Don't let penta and the TT vaccine touch eyes. Gonkumaa'u pentaadhaa fi TT vaccine itti baatii tana cabbiidhaan wajji kan walitti tun godhini waatti marii waan akka niwuspeeparii waan akka gaazexaa itti marteeti keessa malee kallattumaan cabbii isii qaama siitii fi cabbii waliin tusiiftu. Kanaafuu waan itti yaa'iidhaaf inni galatooma.